Maalfa malaafi bifa keetirraa jaalala dhugaatti qabeessirraa Maalfa malaafi bifa keetirraa jaalala dhugaatti qabeessirraa Jaalallee jettuu danda'eerarraa bareeda Oromoo boona obarraa Atis jaalala keessa seentee jirta. Anis jaalala keessa seenee jira. Baay'ee na jaalatta, baay'een si jaaladha. Sis dhabuu hin barbaadu, haadha koos dhabuu hin barbaadu. Naan jedhu. Isarratti murteessoo. Maaliif yoon jedhee wanta sana waan beekuuf jechuudha. Namni garuu mucaan kun dhugaa akka si jaalatu taanaan, dhugaa akka si barbaadu taanaan si gatee hin deemu ture naan jedhama. Dhugaa si wajjin jiraachuu kan barbaadu taanaan akka kootiitti akkasittis dhugaas na fudhadhee mucaan kun dhugaa kan na jaalatu taanaan dhugaa na wajjin kan jiraatu taanaan jaalaltee amma duwwaa nama geessisaa miti maaliif na gatee deema kan jedhus gaafiif natti taasisamu koo keessa yoo akkanattis dhufu lakki mucaan kun natti himee jira sababa isaa natti himee jira kana kana jira jedhee jira waan ta'eef maafan isatti murteessa akka nama biraattis yeroo tokko irratti akka agareetti hunda ni jaalatu yoo jaalatte dhirri yeroo gabaabaatiifis yeroo dheeraafis namni si barbaadu jira. Akkasis ta'e garuu egaa wanta barbaade tokko dhirri yoo sirraa argatee achi si dagachuu danda'a. Kun garuu akkasii hin goone. Otuma na jaalataa jirus otuma kana beekas jiru garuu bakka deeminarraa ani sin barbaadu bakka sin jaaladhu naan jedhee ofirraa nan darbin. Namidhuu hin barbaanne. Wanta hunda oduman beeku anis isas midhuu hin barbaanne innis na midhuu hin barbaanne waan ta'eef isarratti murteessuu hin dandeenye garuu hiriyoota xiqqoo irratti dubbisee ture namni kun kan dhugaas jaalatu taanaan akka hin godhu ture naan jedhan garuu isarratti murteessu ture. Seenaa jaalala keetii kanarraa dhaamsati qabdu. Dhaamsaanii qabu namni tokko jaalala keessa wanti jaalala silaatti yaaddeen seenamu wanta tokko jaalala kanarraa na qaba jettee itti yaaddee miti kan seentu. Kanaaf dubartiinis ta'e dhiirris ta'e nama tokko jaalala jalqabamu nama san duuba isaan qorachuu waa'ee nama isaanii beekuu kan warra isaa waa'ee warra isaa duuba isaa san qorachuu beekuu nama san sirriitti hubachuu namni kun yeroo dheeraaf na barbaada moo yeroo gabaabaaf na barbaada kan jedhu hubachuu otoo jaalala keessa gaseente bahuuf baay'ee ulfaataadha akka ofii kootitti hubadhee jechuudha. Ani seenee keessa bahuu hin dandeenyeef dubartoonni obboleewwan kootis namni biraa akkanatti akka miidhaman hin barbaadu. Dhiira tokko yoo jaalatan dura nama san qorachuu duuba isaa qorattee waa'ee warra isaa wantoota garaagaraa isa qorattee wanta nama sanii yoo beekte gabaabaas ta'e yeroo gabaabaafis ta'e yeroo dheeraafis ta'e wanta san hubachuu dandeessa. Achi akkasumatti immoo wanta gocha gaariirra galma gaariirra gahuu dandeessa. Jaalala keessan dhugaa gochuu dandeessa wanta gaariirra geessisuu dandeessa. Kanaaf akka kootitti dubartiinis ta'e dhiirris jaalala keessa yoo seenan wanta tokko yoo duuba isaa qoratan wanta san yoo beekan jedhanii fudhadha. Warri dhiiraas immoo of dhoksuu baatan. Of dhoksuu baatan yoo sobuu baatan dhiirris ta'e obboleewwan qabu haadha qabu dubartumarraa hubamanii otoo miidhuu baatan dubartootaan otoo miidhamuu baatan maaliif amma namni tokko bakka sana amma dhiirri sunis dubartii obboleettiin isaa bakka sana yoo taate maalitti dhaga'amu yeroo san maal gochuu danda'a maalitti dhaga'amu obboleettiin isaa sun bakka kana keessa yoo jiraatte maalitti dhaga'amu otoo sobuu baatan dubartootas miidhuu baatan jedha. Maatiif hoo maal dabarsita? Amma jaalala keetti kan gufuu ta'e akka dubbattutti maatiidha. Maatiinis ijoollee ofii akka kanatti aadaa garagaraan jira biyya garagaraa irratti jira wanta akkanaayi. Kanarratti ani warraaf kan dhaamsa warri ofii ilmoo ofii silaa guddisanii jiru. San immoo wanta kanarratti kan murteessuu danda'u nama sanii. Akka kootitti warri ofii daa'imtuu ofii ilmoon ofii silaa wanta badaara akka seenan hin barbaadan. Wanta gaariirra akka gahu waan barbaadaniif wanta kanarratti immoo otoo ijoollee ofii miidhuu baatan jaalala dhugaa akka argatan yoo kennu jaalala dhugaa akka argatan yoo barbaadan yookaan immoo bakka akka warra keetirra kan argatu tokko yoo jiraate wanta sirrii ta'e tokko sirrii jedhanii siif kennuu danda'u
sirrii wanti kun sirrii miti ilmoo koo kanarraa kana keessa akka seentu hin barbaadu kan jedhu malee kan nuti filannee fuudhii jechuun dogoggoraa jette. Kun dogongora. Kun wanta sirriis miti dogongoraa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii akkasumas mana keessan teessanii kan hordofaatiin jirtan OBN sagalee keessan irratti yeroo jaalalaati. Yeroo jaalalaa keessatti namoonni jaalatanii jaalala isaanii keessatti milkaa'an akkasumas mudannoo fi muuxannoo isaanii kan isinii dirreetti qoodanidha. Isinis muuxannoos qabdan akkasumas mudannoo jaalala keessatti qabdan daawwattoota keenya biraan ga'uu yoo barbaadan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa nuu bilbiluu ni dandeessu akkasumas toora ergaa gabaabaa 8331 irratti maqaa keessaniif bakka keessan yoo nu ertani nuti immoo deebisnee isinii bilbiluudhaan beellama isin qabachiisne dirree bal'aa yeroo jaalalaa OBN isiniif qopheessetti isin affeeruu ni dandeenya. Egaa seenaa immabeetirraa wanta akka ni barattu jedhee abdiin qaba. Isinis mee waan isinitti dhaga'ame seenaa kanarra waan isinitti dhaga'ame 8331 irratti nu barreessuudhaan dogoggora jiru waan ofii gama keessanii hubattanii fi fala kan jettanis nu barreessuu ni dandeessu. Qophiin yeroo jaalalaa keenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Torban immoo yoo nu bilbiltan akkasumas yoo beellama qabattan namoota kan biroof akkasumas seenaa jaalalaa kan birootiin kan wal agarru ta'a. Aga torbanitti nagaa nuuf ta'a. Immabeet atis fedha keetiin eeyyamamtuu taate istiidiyoo keenyatti argamuudhaan yeroo jaalalaatiin seenaa kee waan nu qooddeef guddaa galatoomi. Ani galatoomi sin jedha. Ayyee ulfaadhu. Kaakee meenatti. Maqaan koo Immabeetiin jedhama. Kan dhufee Bishoofturaa kan jiraadhu Adaamaa keessatti. Tole yeroo jaalalaatiin carraa argattee carraa kanatti immoo fayyadamuudhaan daawwattoota keenya biraan seenaa kee ga'uudha kanatti barbaaddu. Mee Immabeet maaltu sirrii ga'ee? Jaalallaan af yeroo duraadha. Akkuma bakkuma hojiittan jalqabee bakkuma hojiitti wal agarre hojii yeroo dura kan seene ture. Innis bakka itti ani hojjedhu innis hojiin isaa bakkuma san ture. Kan akka inni natti himetti egaa wal barree akka inni natti himetti yeroo dura kan ni agarre isatu na agarre. Achi isaa inni agarre ijaan akka baddaa kanaan walitti agarra ture waliin ijaan wal ilaalla. Bakka hojiin wal bira hojjennu balballi wal cinaadha. Inni fuulduraanis duubaan jira. Waliin baay'ee wal ilaalla. Akkasumatti jalqabamee ijumaan jalqabnee innis na dhiyaates na dubbisuu sodaachaa ture. Akka na ibsetti guyyuma duraa na arge guyyuma sana akka na jaalate natti hime ture. Akka mala kootiitti nan koflaa nan taphadha. Akkasitti na agareetti akka na jaalate natti hime ture. Achi bakkuma hojii inni boqonnaa ture bakka hojii dhufee na bira taa'ee na taphatisee bilbila naan jedhee na gaafate anis dafee kennuus hin barbaanne ture xiqqumatti qoosee achi bilbila koo fudhatee deeme achi wal bilbilla akka na jaalatu guma sanatti hime akkuma bilbila fudhatee deeme eemoodhaan naaf seenee ture achi eemoodhaan naaf seenee bareedu kofii kee onni na raasee naan jedhee na ergee ture yeroo duraatiif eemoodhaan na ergee ture anis yeroo sanitti wanni ta'e natti dhaga'ame. Akkasitti jalqabnee bakka anis akka badaa kana isa jaaladhaa deeme innis akkasuma akka na jaalataa deeme garuu akka jaalala jalqabnee garuutti duuba koo beekuu hin dandeenye anis immoo duuba isaa beekuu hin dandeenye. Akka kooti taana jaalalli yeroo duraadha jaalala sirriitti hin beeku wanta hunda isarratti hin bare anis akka badaa kana isa jaaladhe bakka isa wajjin jiraachuuf murteesse. Mee yeroo jaalalaa agamii waliin turtan erga wal bartanii agam? Amma ji'a 8ffaa keessa jirra. Ji'a 2ffaa waliin. Baruma 2012 wal bartanii jechuudha. Erga wal jaalattanii bultii ijaarrachuudhaaf fuulduratti waliin jiraachuudhaaf waan teessanii wal amansiistanii wajjin haasoftan jira? Lakki wanta kanarratti waliin nasoofne. Keessa koo keessa jira garuu isa sodaachuuf isa gaafachuuf na sodaadha ture. Garuu ani ofii koo murteesseen ture. Anis akka badaa kan isa jaaladhee ture. Innis akkasuma kana jaalatu baay'ee natti himee jira. Anis akkasuma akka kootii ofii kootii murteessee jira. Garuu akkana jedhee isa hin gaafanne. Waliin hin dubbanne jechuudha. Kaayyoo sana wajjin jiraachuu barbaadamoo yeroo gabaabaaf moo yeroo dheeraaf kan jedhu hin gaafanne. Baay'ee bakka anis gaafiin achi taa'aa ture. Achi anis gaafadhe. Gaafannaan akka waadaa haadhaa qabu natti hime ture. Waadaa haadhaa qaba.